Nagaan faatu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kee galata waaqaa ta'u viidiyoo kana agadhumaatti daawwadhaa isiniin jedha. Yaada itti barreessitu ofii keessanillee irraa barattu jechuudha. Waggaa tokkoo fi waggaa lamaaf jalqaba irratti mucaan suni butiidhaan fuudhamte sarpiraayizii siin gochuun barbaade. Butiin jira iyyuu jechuu dandeessu waggaa 3 dura butiin jira. Waggaa 3 dura butiin jira. Naannoo baadiyyaatti ukkaamsanii fudhatanii deemuun jira ture. Mucaan kun gaa'ila ishii kan dhaabbattee butamteetudha. Butamteetu baadiyyaadha guyyaa 10 fi magaala dhoskee kaa'ee jechuudha abbaa manaa ishii ta'e kuni. Isa booda maatiin ishii baay'ee lola kaasanii jennaan jaarsummaadhaan maatii ishiitti deebisee mucaa jechuudha. Deebisee qarshii 30,000 adabame yeroo sana jechuudha. Qarshii 30,000 lafa kaa'ee cidha godhamee fi garuu qarshii 30,000 sana keessa 10,000 deebisaniiru fi warri isaa 20,000 fudhatanii 20,000 fudhatan sanaan immoo cidha godhanii cidha bareedaa godhaniitu ijoollee sana lamaan walitti heerumsiisanii jechuudha. Daganaa sumanni butee guyyaa 10 kaa'ee baay'ee lolamnaan deebisee cidhaan immoo deebisee fuudhee jechuudha. Baadiyyaarra magaala jiraatu turanii osoo magaala jiraatanii mucaanii obboleettiin ishii biyya Arabaa deemte. Gaafa obboleettiin ishii biyya Arabaa deemtu anis deemee hojjechuun qaba. Kanaafuu hojjedhee jijjiiramuu qabnaa jetteetu jennaan abbaa manaa ishii kun rakkoon qabu deemii jedheen. Deemii jedheeni Beerut deemte jechuudha. Gara biyya Beerut deemte. Biyyi Beerut immoo waggaa lama sadan kana keessa baay'ee rakkina keessa turte. Yeruma sana kan isheen deemte. Yeroo sana keessa damoosni ishii doolaara 150 ammallee 150 jechuudha. Mucaan suni waggaa lama guuteen waggaa lama qofa hojjedheen dhufaa itteen tole jedhee ni deemtee waggaa lama gaafa guuttuu nan galaa jetteetti himti. Saanuu bilbilan qabdu. Amma waggaa lamaa fi ji'a 8 darbiteetti bilbila reef bitatti mucaan kun. Bilbila madaamitiin itti haasofti. Imoo madaamitiin jechuudha. Gaafa daayirektii bilbilamuun barbaachisees bilbiluma madaamitiin bilbilti. Sagalee imoodhuma madaamitiin ergitii fi innis waggaa lama gaafa xumurtu bilbila illee hin bitanne nan dhufaa jetteeni. Yeroo nan dhufa jettuuni maal gochuu dhuftaa Itoophiyaan baay'ee abiddadha jedhee deebiseef. Itoophiyaan baay'ee abidda kanaafuu maaliif dhuftaa jedheen. Toleettee akkamitti akka galtu wallaalteetu waggaa tokkoon dabaladha bakka jetteeni. Waggaa tokko dabalachuudhaaf maallaqa garuu ittuma ergaa turte. Kan waggaa lama guutuu otoo doolaara tokko kiyaan hin hambifatiin itti ergaa turte. Dhugaa dubbachuuf garuu mucaan kun odeeffannoo miidiyaa hin qabdu. Bilbilallee hin qabdu akka warra kaanii umaallee hin dhageessu. Hiriyaa tokko qofaa qabdi malee biyya Beerut keessatti humaa dhageessu jechuudha. Amma itti ergitee kan waggaa sadaffaa keessaallee kan ji'a 8 itti ergitee waggaa lamaaf ji'a 8 jechuudha walitti. Waggaa lamaaf ji'a 8 itti ergitee kana booda nan dhufa jetteen. Bakka amma nan dhufa ji'oota muraasan naafa waan ta'eef waan tokko sirreeffadheen dhufa. Yeroo jettuuni isa dura garuu yeroo tokko maallaqa ergitee fi maallaqa baafattee si qaqqabe jedhee yoon bilbiluu fi keessummaa wajjin hin jiranaan jedhee guyyoota muraasa deddeebisee nan dhiphisiinii keessummaa wajjin hin jiranaan jedhee keessummaadha na caale maalidha jedheen dhiisee achi lafa waan tokko nu bitteettaa yeroon jedhuuni oduu maatii kee funaanaa artamti iyyuu oduma maatii kee qabadhu achi taa'ii maatii kee faana oduu odeessuu jalqabdeemti naan jedhee. Jettee achi isa dhumaa bakka nan dhufa jennaan bilbila narratti cufateetti. Bilbila narratti cufatee
kallattiidhaan akkan bilbilellee bilbila isaa hin jijjiire isa argachuu hin dandeenyeette biyyatti yeroo jiraachaa turre naannoo keenya namni jiraate mucaa tokko nan gaafadhe mana keenya beekti meeshaa mana keenya maatiin kiyya akka aadaatti meeshaa hunda naa guutanii mana waan na baasaniif cidhaanii mucaa sana nan gaafachiise ishee nu beektu isa booda mucaan suni inni safara kana hin jiru meeshaalee fe'atee asii naannoo kana gadhiisee jira iddootti galillee hin beeku jetti. Innaa bakka akka inni nama biraa faana jiraachaa jiru kaas fuudhee naa galee yeroo akka kana ta'us yeroo inni mana jijjiirus yeroo inni meeshaa fe'atee achi jijjiiratus waan akkanaa naa galee. Kanaaf amma ani waggaa hamma kana hojjedhee amma waggaa 3 xumureeratte waggaa 3 fi waggaa 3 bakka ammani birraan of harkaa qabu kan ji'a 5 qofa dheette haadhaaf abbaa kootti warra kootti hin himanne haatiif abbaan koo jiru isaanitti illee hin himanne yoon kana himee akka aadaa keenyaatti akka naannoo keenyaatti ilmi ebelu intala ebenu ganee maallaqa irraa nyaatee qullaa hambisee salphisee jedhanii maatii koo maqaa balleessu maatii kootti kolfu kanaaf jechallee maatii kootti hin himne waan hin godhu dhabee qofaadhuma koo itti rakkachaa jira dubbii kanatti biyya galuuf immoo miindaan ji'a 5 kunillee damoonni ji'aan $150 nyaadhee kan ji'a 5 qofan harkeera madaamiin illee naa dabaluu hin diddee birriin hin jiru naan jettee karaa kanaan baheddoo biraa dhaquuf illee naa hin danda'amne biyyatti galuuf immoo maatii biyya biratti yeroon galu deebi'ee jecha kana sodaadhee maallaan jedhu isa jedhan sana kana sodaadhee kanaaf maal naa wayya naan jetti mucaan kuni isin maal jettuun anamma biyya kana keessattuu jireenyi natti hadhaa'ee jira utoo qoricha faa dhugee of ajjeesee naa wayyaa kana hundareetti bilbila amma reef bitatte bilbila reef bitatte jechuudha waggaa 2 fi ji'a 8 yeroo guutu bilbila reef bitatte mucaan kun kanaaf mee hordoftoonni kiyya maal gorsitu mucaa kana an akka kootti jechuudha kanan ishee gorsu bara kana keessa mudannoon akkanaa ishee qofa irratti miti isheetu miidiyaa irraan turre malee jechuudha isheetu odeeffannoo miidiyaa hin qabuuf malee namni hundumtuu mudannoo akkanaa mudatameera haa ta'u garuu maallaan jedhuun immoo bara kana karaa kana hafeera irraa nyaatee hin ganee hin kaadee maqaa warra kobbadaa waan akkasii hin jiru jireenyi kee yoo bareede jireenya kee bareeda jireenyi kee yoo bade san kee bada malee maqaa maatii maqaa warra dur kun jechoota duriiti jechuudha namni gaarii yoo si beesiif yoo namni hin taane si beesiif malee maatiin kee dhufanii haatiif abbaan kee si faana hin jiraatan humaa si hin godhan jechuudha yaadaan qofa yoo si deeggaran malee gaa'ila kee keessatti qabeenya qabaatanii qabeenyaan illee si deeggaran malee namummaa nama sanaa jijjiiruu hin danda'an kanaafuu karaa kana maallaan jedhu sodaachuun hafeera isheedhaan jedha maallaan jedhu jettee isheen amma haadha ishii abbaa ishii dhorkitee jirti haatiif abbaan ishii seera qabeessaan mucaa heerumsiisanii gaa'ilatti dhaabanidha namni kun yeroo keessallee akkas ishee miidhu akkas ishee godhu malee maatii ishiitti himachuu qabdi maatii ishii faana mari'achuu qabdi waan ishee mudate kanas maatii ishiitti himachuu qabdi akka inni ishee gane akka inni ishee akkas godhe akka inni ishee dhiises maatii ishiitti himattee gara maatii ishiitti galtee yoo feete biyya biraa deemuu dandeessi malee amma maatii ishiitiin ala wanta furmaata argattu tokko hin jiru amma Itoophiyaa yoo dhufte illee namni ishee gargaarullee maatiidhaan ala firaan ala hin jiru firri keessa hin jiru taanaan maatiin keessa hin jiru taanaan bakka itti buqattu hin qabdu sila abbaa manaa ture abbaan manaa deeme dhiise kanaafuu isin maal gorsituun siniin jedha isheenillee amma nama dhuunfaadhaan tomaatii ko biraan gahinii nama biraa bira dhufeen Itoophiyaatti achumaan tomaatiittiin mul'atiin maatittis hin himini darbee biyya biraa deemuun barbaada jetti yaa ga'an hin beeku namni isheetti aanu namni hiccitiidhaan isheedha qabu kana yoo jiraate hin danda'amaaf garuu kana hunduma maallaan jedhu sodaattee
haadha koo warra koo itti qaana'u jechuun kun hafee maatii ishiitti himachuu maal rakkoo qaba kun? Kun akka waanuma jirudha. Dhiisuunis ganuunis irraa ashuunis irraa maal godhu waan baramaa acha dhuftudha. Mucaan garuu wanti isin hubachuu fi dandeessanii qabdanii haga amma onlaayinii irraan turre isheen odeeffannoo akkana borcamu hin qabdu. Kanaaf miidhamte. Ina hordoftoota kiyya wanta barreessitaniif yookaan yaada keessan barreessaa fi waan isaanii yaada isaan naan jedhanii naan ilaalaa jettee jirti. Atillee dhuunfaattis naan jettee jirti. Yaa kanumadha kanan hin jedhuuni. Waan caqastaniif galatoomaa.